Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ijoollee Oromoo fayyaa keessanii nagaadha alhamdulillah sin jira. Obbo Diyoo kaleessa biltiginnaa irraa takkaa guyyaa akka irratti kolfee sin beeku ittis gaddeen beeku jalatti maal jechuu kootii siidaa mooticha Haacaaluu Hundeessaatiif hojjetan sana baay'ee waan nama qaanessu, baay'ee waan namatti kolfisiisu kan hojjetan jechuudha isaan. Garuu isaan tuffii Oromoo irraa qaban argisiifatanii jiranii jechuudha dhibbaa dhibbatti. Oromoon maal gochuu qaba? Ansilumayyuu na hine garuu jarri akka waan gaarii hin hojjenne nan beeka waan ta'eef. Maaliif jara kana keessatti itti obbarree Obbo Diyoo wanta jedhamaa kana itti obbarreetuma itti gurguddannee itti sadarkaa kanarra geenyee jira. Garuu wanta isaan waan gaarii hojjetan hin argine. Hin fakkeessu, fakkii hojjetu. Wanta sana hojjeturra fakkii hojjetu caalaan isaanii. Namatti fakkeessu. Ani ofumaan fakkaadha beekadhu. Jarrilleen ofuma fakkaatti. Waan durumaa namatti fakkaataa dhufteef akkuma sanarra deemtee jechuudha isheen. Kanaaf gaafiin qaba. Warroota biltiginnaa deeggaranirraa akkam siidaan Haacee kun isin gammachiise likkitti isin gammachiiseera moo akkam? Naaf deebisaa gaafii kana. Akkasuma siidaan Haacee isa fakkii isaa dhugaadhumatti fakkiidhuma akkasii Haacaaluun ka'ee ni beeka. Hin argine suuraadhuma Haacaaluun keessatti suuraadhuma inni akkasitti ka'e. Dizaayiniin siidicha sanii dhuguma Haacee hin fakkaata. Suuraan isaa hin fakkaata Haacee hin fakkaata. Ila Haacee warri ilaaluu fedhan kana Haacee ni galee warri biltiginnaa Haaceen kana fakkaata. Kun kan ofii keenyaa hojjechiisanne. Garuu siidaan isa bara baraan jiraatu jechuudha. Gaafa wanta akkasii hojjetan maqaa Oromoo xureessanii ofiifillee hamma lubbuun jirru Obbo Diyoon maal akka taate maal akka ta'an isaan biltiginnaa wanti jaamu kun Obbo Diyoon kaleessaa biltiginnaan irraa maal akka ta'an dhibbaa dhibbatti Oromootti himanii jiran jechuudha. Oromoon otoo hin daganne keessatti siidaa Haacaaluu gaafa bilisoomne gaafa murteeffannee biyya keenya irratti abbaa taane bakka barbaannetti iddoo barbaannetti hin dhaabbanne siidaa isaa. Iddoo dhumti isaan itti dhaaban ammoo iddoo akkamiiti? Maal bosonuu eegamu caakkaa sana keessa addabaabaayii irratti fardi saame luka duwwaa achi. Sayyuu luka tokko garjallaa buusanii tokko immoo ol baasanii dhugaa rabbi ooma nama kolfisiisu. Jarattiin sammuun isaanii kam nama akkamii akka ta'e dhugaa akkumarraa hubachuu dandeessa. Namni wallaalaan fedhayyuu hubachuu danda'a. Kanaaf kana isin jechuu barbaada. Warroonni immoo biltiginnaa baay'ee itti gammaddan natti fakkaata. Mee dhugumatti yaada keessan nuuf laadhaame. Gammaddanii isin gammachiiseera siidaan kun. Nuti jara silumayyuu itti namannu. Kanaaf kanuma isin jechuu barbaada. Bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa jaalalaa fi kabajaan onni irraa burqite isin qabdu nagaatti isiniin jedha.